Asoosama gabaabaa. Barreessaan Jamaalussoo Hombolcharraa. Seeneessaan Jaafar Ali. Asoosama. Guyyaan dirqama uumasaa raawwatee galgalaan geeddaramuudhaaf aduun gaara baccaqeerraan gallaan labsatte diinonni diimaan samii diineeseeti jira. Yeroon baallamannees geesse anis hamma dandeeyyii tiyyaatti ulaagaalee barbaachisaa guuttadheetiin iddoo miilli namaa irraa naaqusaa jennee filanneerraan gama mana barnoota madrasaa islaamaa duubaan jarjaraan miila fuudhaadhaa deema. Hoggaa achi geenyu kunoo jaalli tiyyaas mooraalee gurguddoo biraan gama araddaadhaatti ol dabarre gama mirgaatti dhiifteeti dhanqash 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 jechaa dhangala'aa naa dhufte. Magaala dheertuu qaamaan jiddu jireetiidhaati mudhiin sonsa fakkaatti. Rifeensa duydarraan gadoo gachiisu kana naannoo dhuunfaadhaa dunfura dhawatteeti jirti. Qabee rifeensaatiin naannoo gam tokkoo duubatti deebifteeti haan fuulduratti as dachaaftee gama bitaadhaatiin qibgootee bakka maluun wal qabsiifte. Uumaa isiidhaa tana gubbaadhaan uffanni baraneen isiin qaamatti uffatte bareedinaatu bareedina jinnii fakkeesseeti jira. Miidhayin isiidhaa haalaalaa walaqqisu lakkuma natti dhihaattuuni onneetoo beeysee na fajaajeesse. Hoggaa isiin na bira geesse sesseeqeetiin harkoo salaamtaadhaatiif itti achi laadhe. Ahaa, sagantaa faranjii sirri yeroo baallamaatti je'eetiin baallama kabajuu isiidhaatiif dinqisiifadhee harka boquu isiirraan gad dhiisee isiinis harka isiidhaatiin mudhiitoo gaaditee qabattee nama diibutee taakka lama jechaadha. Maal jechuu keeti? Sirba gaafatti hambaan lamarraa hafeesan ni irraanfatte san ni irraanfachuu keetisa? Naan jette. Ham yaa faayotiyya ham baanta jeetiin gaafadhe. Gaaddisaa'u? Ahaa, gaaddisa Abdullaahi lubbumarraa hin jaaladhaa bar sun sirba seeteesa. Duuba hore namni takka gaaddisaa caqasee lamata baallama jaalala irraa hafuu dhiisiiti daqiiqaa'u ni dhibaawa. Jette faayoon ija keessan eegaadha. Itti aansiteeti. Guyyaa sanirraa eegalee walaloon sirba sanii wallaahi sammuu tiyya keessaa qilawwisa. Yaa bada kiyya sirbuma nafiidhaa kanuma akkamisa. Har'ahoo hin dhageenye kurfaawni guyyaa alhadaa sirba kanaan banamee bar. Jettee sirba sagalee isiidhaatiin gaffuute. Dheebodhee dheebuuteetiin rakkadhee an dheebuutee bahuun oolu gaafaan dagutti sirkadhee dheengadda akkasi kakattee harka baallamaa dhawattee halee baallamarraa haftee sitti mi'aaweeti nyaattee dhuyde edoo akkamitti raftee bultee waan hafteef meenaa odeesii dhugaadhaan na amansiisii if duraaf na abdachiisii mufadhullee na araarsii jaalala fiinxanaa baasi. Tokko dabree han lammeeffaa baallamarraa hafuun fafa han mi'aa jaalalaa baree yoom baallamarraa hafuu qabaa baallama jaalalaa qabeen yoom gammadee rafaa. Akkanaan isiinis naa weeddisaa anis dhaggeeffachaa mana yaalaa gubbaadhaan magaalaa Kombolchaa gama bitaadhaatti dhiifnee gubbaarra marsinee ganda Abdurqeedhaatiin daandii koolejii nu geessutti gadi buune gama lixaa aduu oduutti suduunne
raarota meeraan badhaafaman if duratti daawwachaati akka ijoollee daa'amaatti wal arihaa waliin kokkoflaa waliin haasawaa gammanne. Magaaleeffattuu haawwanii fi shamarran safiidaa mataarra kaayatanii galchaa garii uka kaayatanii qadaada aannanii harka fafannifatanii magaalaarraa galaya'an keessaa haawwan gariin ija cinaadhaatiin nu laalaniiti fuula guuranii if keessatti nu lolan. Walleenuu wayita dubrummaa isaanii kan keessa dabran san yaadataniiti hoggi sasseeqan. Shamarran faan hoggaa nu arkanii akka jabbii siila quufteetti asii fi achi buxaalan isaantu nu daran gammade fakkaatan. Keessaawuu dubri lamaan nutti aanee yaa'u tokko akka nama hijaa walii qabuutti takka taan hammaartee fitti as qabdee laal yaabata sare laal hiriyaateen warra rabbiin jaalalaan faaye warra eeyba qabu warra rabbiin jaalala isaaniin quba qabu jettee ciniinnaadhaan irraa buqqaafte. Han if abaartuus ni fakkaatti akka boochuullee ni taate fakkaatti. Hamma tokko nutilleen wajji rakkanneeti jajjabeessinee gaggeessinee gama imaammannetti dachaane gama mooraa hollajjii. Baarzaafotaa fi gaantiroota marsaadhaa keessa yoo miila ol keenyu edoonuu nu duratti hundaa'uu dhaamsi simannaadhaa gaheeti jira. Baarzaafonni mataa wal fidaniiti qilleensaan asii fi achi warraaqan. Gaantirootni ni fooriyyan. Tuutni shimbirroodhaa ililchaadhaati shim jechaa baarzaa fi ganda tokkorraa taganta kaaniitti babbararaadhaa fakkaataa isaaniitiif. Bahaa amaanaa rabbiin nutti kenne tana bikkaan geenya qaxaran kana tiisinee weeddisnee galchina jedhanii mirgaa bitaa keenya balali'aa nu gubbaa maran. Nu dabaalaniiti akka aadaa isaaniitti dirqama aduurraa fudhatan lixarraa bahatti sirna cidha keenyaa kanaaf sayliidhaan hiriira galanii hiriira barartootaatiin qophii gaa'ila keenyaa raawwachiisan. Qabbana rahmata isaatii fi faana jiituudhaan faayoo tiyya fuudhee manatti gale. Anaa fi faayoo fi goojjoo tiyya xiqqoo malee hundinuu walitti dhaammanneeti nummaan sadeen qoftiin walitti hafne. Faayo cal faayo marraa lamadaatii fi sadaffaadhaatiif yaamnaani zigaaleef harkifachuun amala isaanii taatullee fedhiin keessa isiidhaatii fi jaalaltinaaf qabdu mootee ooy jettee harkaan banadhee itti achi laadhe lamaan jidduu seentee hangaan mufadhe dhungoodhaan na araarsite. Akkuma wal ammannetti sireerra waliin lafa dhooyne. Hatattamatti qaamni keenya hujii saaka sirriidhaa lakkiseeti hurgufachuudhatti seenne. Laphaan laphee siida'ateeti laphee dhoosee bahuudhaaf yaale. Dafki sammuu miilaan nu xuruure. Oo'a nurraa bahu wajii jaamaleen jettu daqiiqaa jibir booda jinnii ta'uu insii hawwuu nurraa yaase abba gaafuu. Nulachuu qullaa akka haadha garaadhaa baanetti hidhiisiidhaa burtukaana san akka karameellaadhaa xuuxaa harkaan guntutaa fi qaama isiidhaarra akka nama waan bade barbaaduutti irra oofaa ifitti as maxxansee qaamaan nam tokko uumaa takka taane. Achi booda maaliin bahar dhumiin qabne jannata addunyaadhaa keessa waliin cawu jennee qaamaan lafa jiraannullee qalbiidhaan dachii lakkifneeti dachii fi samii jidduu asii fi achi dhangalaane. Addunyaa guutuu hoggaasiif dhuunfata keenya jala goone. Deebi'ee jannataa booda laafnee hadoonneeti akkuma wal ammannetti hirriiba lamadaa shilim jenne. Kau. gammada Kau. aboo gammada Kau. hay haadhatoo guyyaadhaa bar Sagalee haadhatiyyaati. Jarjaraan tunquudhaan lafaa utaallaan bariitee ganama. If cinaa laallaan faayoon tiyya eessana kaayatte. Wanni hundinuu natti jijjiirame guyyaan natti dukkanaawe.
faayoon baatii jaha dura imimmaaniin gaggeesse faayoo ruheen isiidhaa arshii galtee tajaajila isiidhaa biyyeen nyaatte rabbiin guddaan manaamaan fidee wal nu garsiise. Dhaggeeffattoota asoosama gabaabaa mata duree abjuujuun kan Jamaalussoo Konyaa Kombolchaatirraa barreessee hangasitti nu fide isin dabarsinee jirra. Isaan galatoomii jennaan maqaa dhaggeeffattootaatiin. Torbaan dhufu yoo rabbi jee mata duree godaannisa juu kan dhaabaa wayyeessaa barreesse. Asoosama gabaabaa torbaan dhufurraa jalqabnee isin dabarsuudhaaf tattaafata. Akka nu hordoftan ammarraa isin afeerrana ammaan tanammoo yeroon teenya waan wal jala geesseef torbaan kurfaa fakkaataa biraatiin hanga walitti dachaanu nageetti nu jiraadhaan isiniin jedha maqaa qopheessitoota kurfaatiin.